حبيبي عندنا هود احنا للسافر لمطى مدينة فكرنا يعني ما قوازي عالكريم نبي زندرو يجالو كرسو كترو فكرنا يعني ما قوازي حبيبي عندنا هود احنا للسافر لمطى مدينة فكرنا يعني ما قوازي خلفتنا اللي ملاشو اي موقعين يالقو فراشو اي مجنين تراسي حبيبي عندنا هولنا نسافر لمطى مدينة فكرنا ويني ما بوازي جويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو كبجمتو تافي هردفتوني ماتي كياهم دي كيسانو أكم نغا كيساني سنين جيجا هيغا روان تكا قبضي غرا كيسان دفع جرا إنس مال جيجون كيساني نولو كيسوما دافي كيسوما هجاهباوي قبضي غرا كيسان دفع جرا كيسوما كيجس استديو كي سينو دان كوبي هوندا تمري أكسوما كيسوما كي يولين غافي فيديبي غرا غرا كوبي سينجرا كيسوما كونس إنو مال قبضي دفع جيجون كيسان واني أولف hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya akkasuma warroonni maatii kiyyaaf haaraa taatan gara maatii kiyyaatti dabalamuun like share subscribe gochuu hin dagatina anne biraa immoo warroonni dura maatii taatan isinuun beektanii waa isinitti himan jiru like share kanaan nu bira dhaabbadha akkasuma koomentii kaa'uudhaan yaada jiru qeeqaa fi waan isin irraa barbaachisu akka nuuf kennitan abdii isin irraa qabna amma gara keessummaa keenyatti darbina keessummaa kiyyaa wal baratan gaafiilee fi deebii ajaa'ibaa waliin goone jirra innis eenyu jechuun keessan waan hin oolleef keessummaan kiyya kanarra kan qabadhi dhufee jiru keessummaa ajaa'ibaati jedhee duras himee jira deebiidhaan ammallee keessummaa ajaa'ibaati innis muhee arsii tuubiidha asumaan ammoo muhee arsii tuubii kanaa jajjabeessaa nama ammoo waa irraa hubattanii agadhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya muheen illee waan jedhu qaba kunoo muheenis istiidiyoo kiyya jira asumaan ammoo gara muheen ni dabarraa muhee dabruun dura wantoota isinirraa eegaman dalagaa warroonni sheerii qaqqabdan sheerii geessaa isiniin jenna xumura irratti illee walitti deebinaa hangasiifamma immoo kallattimaan gara muheesitti isin dabarsaa muhee itti fufuu dandeessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفونا كبدمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أحمد أورو مرتكي سنوبك مديرتنتي نجين ربي سندرا حاجراتو سنين جتشو بربادا أكسما ويار أنتنا منا أحمد أورو تترجمه gaafi fi deebii waliin goone gaafi deebii kana nu waliin itti dhiyaadha isiniin jecha tokkoffarratti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh jedhe waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh akkasuma gaafi deebiidha tokkoffarratti mee dursa maatii kiyyaa wal barii akkasuma iddoo dhaloota keetii jedha ani maqaan kiyyaa ka ittiin beekamu yani ka YouTube irratti Mo'ee Arsii Tuub jedha Mo'ee Arsii Tuub jedha akkasuma kan mootu warri na baasan Mu'aad Sheek Ibrahim akkas kuba qabaadha akkasuma iddoon dhaloota kiyyaa Arsii Bahaa Aanaa Shirkaa godina Asallaati Arsii Bahaa godina Asallaa Aanaa Shirkaa ganda Heellaa Tareetaati akkas lama farrat garaagarummaa mootummaa amma biyya bulchaa jiruu fi mootummoota duraanii maal jettee yaadda jedha kanarratti ani maaliif siyaasallee gadi fageenyaan hin beeku garuu akka beeku irraa dubbatuun rakkoo hin qabu waan hin beekne garuu hin beekullee jettee rakkoo hin qabu jechuudha walumaa galatti mootummaa amma biyya bulchaa jiruu fi ka duraanii kana kami jedhee si himudha kanaaf walumaa galatti jechuudha
jijjiiramni awwala dhufellee amma badee jira faca'ee jira wanni yookiin ta duraa irra bareeda jennee himullee akka mataa kiyyaatitti hin jiru jechuudha. Maaliif jijjiiramni awwala dhufee dhibbarraa dhibbatti numartuu ni beeyna waan wal nu gaafachiisu hin qabu jechuudha bareeda. Garuu ammatti mootuu hedduu takka biyyatti miidhamaa jirti hedduu takka namni miidhamaa jira kanumaan irra darba. Maaliif siyaasallee waan hin beeyneef jechuudha. Waan hin beeyne itti bu'anii borcuu irra hin beeku yoo jedhan wannaa hin qabu jechuudha. Akkas gaafin sadaffaadha. Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa kamiin irra jaalattaa? Sababa waliin himii jechaa jira. Ani Jawaarii fi Baqqalaa ija bitaatii fi ija mirgaati. Maaliif jarri lachuu nuuf qabsaa'anii Oromoof jecha qabsaa'an malee yookiin fedhii dhuunfateef namni qabsaa'e hin jiru jechuudha. Kanumaafuu jarri lachuu naaf tokko jechuudha. Jawaariin nillee hedduu jaaladha Baqqalaallee hedduu jaaladha jechuudha. Akkasuma gaafin arfaffaadha. Taayyaa Danda'aa fi Hangaasaa Ibraahim hedduu gaafin hamaa ammoo Taayyaa Danda'aa fi Hangaasaa Ibraahim Hangaasaa kamiin irra jaalatta jedha. Kamiin filattaa sababa waliin jara lamaan keessa kanan filadhu hin jiru. Maaliifuu yaani jarri lachuunaaf tokkuma jechuudha. Wanni jarri naa godhan takka illee nu hin jiru jarri lachuunaa tokkuma jechuudha. Wanni kanatu irra xiqqoo yoo jedhee himu takka illee hin qabu. Akkas gaafeen shanaffaadha. Faayidaan ati biyya Arabaa irraa argatte maali? Akkasuma biyya alaa deemuun si fayyade moo si miidhe jedha. Faayidaan ani biyya Arabaa irraa argadhe bareeda. Maaliif yaani biyya Arabaa tolu yoo ati itti fayyadamte si fayyadde yoo ati immoo itti hin fayyadamin si miidhi jechuudha. Faayidii guddaa takka irraa argadhe. Faayidii guddoodha. Maaliif yoo ati itti fayyadamte biyya Arabaa faayidii guddaa qabdi. Akkasitti quba qabaadha. Akkasuma biyya alaa deemuun si fayyade moo si miidhe ka jette na fayyade hedduu takka na fayyade jechuudha. Maaliif hedduu takka na fayyade walumaa galatti jechuudha. Kana sanii damma baasuu dhiisee hedduu takka na fayyadee jira jechuudha. Dhufuun kiyya hedduu na fayyade. Akkasuma gaafii jahaffaa yuutuubii fi feesbuuka kamtu irra miidhaa qabaa? Faayidaan isaa hoo maali? Faayidaan isaa hoo maali jettee yaadda? Feesbuuka fi yuutuubiitu caala irra faayidii qaba. Maaliif feesbuuka yoo seentee tapha koomentii akkasuma mootuu nama arrabsu nama akkasuma gandaan wal arrabsu agartee yoo mootuu mataa waliin si dhukkube malee wanni itti faayidii buuftu takka hin jiru jechuudha. Yuutuubiitu irra faayidii qabaa jechuu barbaadetti nama fayyadamaa jiruuf nama mootuu ufis fayyadee uummatas fayyadaa jiruuf yuutuubiitu irra faayidii qabaa jedha akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Gaafin torbaffaan sooshaal miidiyaa kan hojjechuuf fedha akkamii qabdaa? Akkasuma maal irratti hojjechuu barbaadda? Sooshaal miidiyaa kana hojjechuuf dhugaa fedha guddaa qaba ture. Garuu tana dura hojjechuu barbaada ture. Haa ta'u malee haaluma haalaan na mijjatuu dhabaaf hagana turee jira. Garuu ammaan booda hedduu ni hirmaadha hedduu mootuu irratti hojjedha jedhee abdii qabaa jechuudha. Maaliif faayidii waan qabuuf fuulduratti akka hedduu hojjedhu abdii qaba. Akkas fedhii guddaa qaba jechuudha. Walumaa galatti sooshaal miidiyaa kana irratti waa hojjechuuf fedhii guddaa qabaa jechuudha. Fedhii keessa kooti. Akkasuma saglaffaa irratti jaalallee yookiin haadha manaa qabdaa yoo qabaatte dhaamsa akkamii qabdaa fi mee itti dhaamadhu jedha. Saglaffaa irratti ani jaalallee miti haadha manaa ni qaba. Jaalallee fi haati manaa wal garagaraa jira. Kanumaafuu haadha manaa ni qabaa jechuudha. Haadha manaa ni qaba inshallah. Haadha manaa ajaa'ibaa qaba. Akkasii quba qabaadha. Dhaamsi an qabuuf immoo maal qabaa firee dhaamsa? Akkanuma ni qaba kalaas akkasitti quba qabaadha. Haadha manaa ni qabaa isiniin jedha. Dhageettanii jirtansa akkas. Maali nama hin qabu nama jaartii qabuun fakkaatu maali sila gaafee tana na gaafatu hin turre bar maaliif ono reedas ni gartaa'e nama jaartii qabu bari goo nama guddaadha maal taate Ahmad Oro tana akkasii
kurnaffaa irratti dhaamsa akkamiinaaf qabda akkasuma maamiltoota kiyyaafis maal dhaamtamee jedhaa jira. Gaafin kurnaffaa tana jechuudha. Gaafii kurnaffaa irratti dhaamsa akkamiinaaf qabda akkasuma maamiltoota kiyyaafis maal dhaamtaa jedhaa jira. Ani asirratti gaafii dhumaa jechuudha. Wanni siidhaamu Ahmad Oroo namni tokko yoo gadi taa'ee dhugaan hojjetee jedhe bakka guddaa gaha. Garuu ammas maashaallah hojjetu jirta. Jabaadhu hojjedhu wanni siidhaamu kanuma jechuudha. Maaliif shaayirtichatu akkam jedhe as-sabru kas-sibri jedhan. As-sabru kas-sibri awwaluhaa murrun wa aakhiruhaa ahlaa min al-asali yani dhageessanii sabreen tuni awwalli isii ni hadhoofti jedhan. Maaliif yuutuubii kiroomii keessa wayita bultu kana laal si hadheessa sii galee garuu ammoo wayita ifatti baatee qanii mootuu ifaa jeetee san argitu awwaluhaa murrun wa aakhiruhaa ahlaa min al-asali awwalli isii hedduu hadhaaha garuu aakhirri isii daa'imarra mi'aa jedhanii nama aakhira isiillee argee gammadu rabbiin sillee haa godhu. Hordoftoonni Ahmad Oroo tuubillee wal guddisaa wal jajjabeessaa isaa kanallee akkuma moonii gootan isintu moonii godhee ammallee jajjabeessaa viidiyoo isaa daawwadhaa fi yaada keessan qooda fi isiniin jechuu barbaada. Akkasuma kaayee numarti kennayyuu jajjabaannee waan gadi baaneef hojjechuu qabnaa. Hojjadhaa wal hojjechiisaa wal jajjabeessaa wal bira haa dhaabannuun dhaamsa kiyya kadhumaati. Akkasuma marti keessanuu nagaan naaf turaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.